obboleettiin keenya kun magaalaa Naqamteerraati kan isheen dhufte yeroo jalqabaa dhala godhatteetu dhalli ishee kun ji'a 5 fi guyyaa 20tti jalaa ba'ee si'a lammaffaa dhala kana ulfoofteetu ammas yeroo jiin isaa ga'u baay'ee dhukkubeen yeroo sana yeroo dhukkubuun kadhata marsaa 19ffaa ariitiidhaan gara waldaa kanaa dhufte jechuudha yeroo sana isinii afuura hamaa ifataa turtani gaafa sana guyyaa gaafa sana afuurri hamaan kun isheerraa iniyyee akkas jedhee dubbata ture maal ishee nyaataa jirta qabamte waggaa meeqa keessa teesse turtanittu dhala garaatti maal gootani dhala garaatti ajjeeftani amma ajjeesuuf jirtu dhiiga ishee sitti tole sagalee guddaadhaan dhala garaa ishee gadhiisi sammuu ishee gadhiisi eebba ishee gadhiisi keessa adeemsee sadi tokko si'a sadii iyyatti lama sadhumaa keessa adeemu sokki keessaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namichicha Naazreetiin kottu gara koo galgala kanaa kaasee waaqayyo hundumaan nagaa si godheera. Sana booda ifattanii afuura kana erga irraa baaftanii booda akkasittiin jettan dhala noormaalii ta'e dhala nagaa qabadhuuti ji'a laman deessetti kottuu galateeffannaa dhaabbadhuttanii erga isin kadhattanii fi jireenyi ishee nagaa ta'e dhala nagaa deessee ji'a lama dhalli ishee arra qabattee dhiyaattee jirti. Galata guddaa yaa guddaa. Maqaa gooftaa Yesuus namicha Naazreetiin nagaan kee guutuu ta'e haafu. Dhala kee kana maqaa Yesuus Kiristoosin dhiiga Yesuus keessa si dhokseera.